Baga ayyaana Faasikaa bara 2013 nagaa fayyaan ittiin isin ga'e. Yuunivarsiitiiwwan dhaloota arfaffaa ta'e hundeeffamuun hojii baruuf barsiisuu geggeessuun barattoota isaa ogummaa adda addaan oomishuun bara kana yeroo jalqabaaf eebbisiise. Yuunivarsiitiin Dambidolloo kolleejjiiwwan 6 fi manneen barnootaa 3 waliigal muummee barnootaa 37 baruuf barsiisuu geggeessuu irratti argama. College of Social Science and Humanities, College of Natural and Computational Science, College of Agriculture and Veterinary Medicine, College of Medicine and Health Science, College of Engineering and Technology, College of Business and Economics, School of Law, School of Educational and Behavioral Science, School of Performing and Visual Art. Bara 2013 kanatti maloota ittisa vaayirasii koronaa fayyadamu barattoota haaraa simatee barsiisu qophii xumuree jiraachuusaa gammachuudhaan ibsa. Yuunivarsiitii Dambidollootti barachuun carroomuu ga'oomuudha. Bagettiin isin ga'e ayyaana gaarii. Magariisa midhaasite.